Akkam jirtu maatiiwwan qubee akademii galanni waaqayyoof haa ta'u hannagaa kooti bakka isin jirtan maratti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jecha an Fayyisaa Haayiluuti qubee akademii irratti viidiyoo kanatti qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 11ffaa yuunitii arfaffaa determinants and their properties kan jedhu keessaatii paartii lammaffaa irratti geenye jira. Paartiin lama maal jedha? Determinants of matrices of order 3 kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Viidiyoo keenya paartii darbee irratti paartii jalqabaa walitti ilaalla ture. Achirrattis immoo determinant of 2 by 2 matrix dha yookaan immoo orderiin isaa lama kan ta'ee fi minor and cofactor maal akka ta'e walitti ilaalla ture. Isaan si yaadachiisuudhaatii fi fakkeenyaatii fi matrixiin A jedhamu is equals to bifa kanaatti yoo nuu kenname A B C D jedhame yoo nuu kenname jechuudha. Then matrix A kanaatii fi determinantii isaa barbaadi otoo nuun jedhe akkamitti barreessinan dit of A yoo jenne matrix kanaatii fi determinantii jechuudha. Determinant of a matrix A yookaan immoo bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jennaarra. Yookaan immoo absolute value of A jennee barreessini matrix dha yoo ta'e jechuudha. A kun determinant of A jechuudha neera karaa biraatiin. Is equals to kan akkamitti barbaanatis determinant of A B C time D gooneeti is equals to kana kanatti baay'isna kana immoo kanatti baay'isne walirraatti hir'isnaan kanaafiyyuu A times D goona jechuudha minus B times C taati jechuudha. This is the determinant of what? 2 by 2 matrix dha jechuudha. Inni kan biraan 1 by 1 matrix irratti illee walitti ilaalla ture. Akkasuma immoo fakkeenyaaf bifa kanaatiin yoo nuu kenname 1 by 1 matrix yoo ta'e jechuudha. Determinant of A asirratti is equals to determinant of A ta'a jechuudha. Is equals to determinant of A inni kan akkasitti fudhannu iddoo kanatti is equals to A dhuma ta'a jenneeti walitti ilaalle ture jechuudha. Iddoo kanatti gaasa kana absolute value dha jettanii akka yaadne jechuudha. Kun negaativa ta'e negaativuma A ta'a positive ta'e positive ta'a jechuudha malee iddoo kanatti kun absolute value dha jettanii akkasiin fudhanne jechuudha. So kana bifa kanaatiin ilaalle ture. Inni kan biraan cofactor akkamitti akka barbaannu walitti ilaalle ture jechuudha. Cofactor jechuun fakkeenyaaf cofactor of C yookaan immoo Cij is equals to maal taane negative 1 the power of I plus J times the minor Ij dhaan. Minor Ij jechuun immoo maal jechuudha inni ture? Minor Ij is equals to the determinant of Aij dhaan. Aij dhaan. Aij kun immoo akkamitti argama jenneerra? Matrix A keessatti jechuudha. Matrix A ni bifa kanaatiin yoo nuu kenname jechuudha. The I zirra'uudhaatii fi J zirra'uu irra kan jiru kan keessaatti erga balleessine booda matrix inni hafe jechuudha. Warra badii kanarraati warra hafe matrix Aij akkan ta'e walitti ilaalle ture jechuudha. Irra jireessaatiin immoo viidiyoo keenya paartii darbee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Comment section jalatti ni argattu jechuudha yookaan immoo description box keessatti jechuudha. So meegaa asirra immoo viidiyoo kanarratti matrixii 3 by 3 dhaatiif yookaan immoo saayiziin isaa 3 by 3 ta'eetiif akkamitti akka determinant isa barbaannu immoo walitti ilaallu. Asirratti definition 4.4 irratti maal jedha? Let A is equals to this 3 by 3 matrix ta'e square matrix yoo ta'e then the determinant of A or det or absolute value of A nagaddu kan it is determinant of A dha asirratti jechuudha is the number defined by determinant of A is equals to A11 times C11 jechuudha jechuudha that is the cofactor of the element 11 dha jechuudha. Akkasuma immoo A12 times C12 plus A13 times C13 ta'a jechuudha. Kun egaa determinantii 3 by 3 matrix akkamitti akka barbaannudha jechuudha. Inni kunis immoo maal jedhama? And this sum is called the cofactor expansion. The cofactor expansion of the determinant along what? Along the first row. Asirratti along the first row sababii maaliif jedhame yoo jettanii iddoo kanatti ilaala cofactorii keenya kan nuti barbaadaa jirru warra rawuu jalqabaarra jiraniifidha. Fakkeenyaatiif matrixiin keenya bifa kanaatiin yoo jiraate A11 soote A12 A13 isaan kanaafidha miti asirrattis cofactorii kan nuti barbaadaa jiru jechuudha. So isaan kanarratti gaafa bifa kanaatiin keenya jechuudha that is the determinant along the first row dha jechuudha. Cofactor expansion of the determinant along the first row dha jechuudha. Mee kana egaa example dhaatiin ilaallu. Baay'ee iddoo kanatti first row qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Second row gochuu dandeenya, third row gochuu dandeenya, first column, third column gochuu dandeenya rakkina hin qabu.
garuu jalqaba irratti first column irratti hundoofne walitiin halaallu jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti maal jira let a is equals to bifa kanaatiin nu kenname jira then find the determinant of a using the cofactor expansion nu jedha asirratti cofactor expansion along the first row nu jedhe first row fayyadameeti yookaan cofactor expansion along the first row fayyadamni determinantii maatriksii kanaa barbaadna jechuudha. Kana jechuun egaa det of a ni is equals to maal ta'a jechuudha gamma A11 times goona jechuudha. Kun egaa first row fayyadamee waan nu jedheedhaatiif jechuudha. A11 times C11 plus A12 times C12 plus A13 times C13 gooneeti determinantii wanta kanaa barbaadna jechuudha. So asirratti egaa A11 jechuun egaa iddoo kanatti meeqa laata? 1 times C11. C11 jechuun immoo maal jechuudha? C11 is equals to negative 1 the power of I plus j times minor 11 jechuudha. Minor 11 jechuun immoo maal jechuudha? Is equals to asirratti first row fi first column gaafa keessaati badu determinantii isaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanaaf maadha 5 6 iddoo kanatti immoo 8 9 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaatiin jechuudha kanatti hojjennu. So negative 1 the power of 1 plus 1 times determinant of what? 5, 6, 8, 9 ta'a jechuudha ni jalqaba. Plus ammoo isa kanatti dhufnaa jechuudha. A12. A12 jechuun egaa asirratti meeqadha? That is positive 2 dha jechuudha. Positive 2 times negative 1 times cofactory dha jechuudha. Inni kun immoo 1 plus 2 taati jechuudha. Maaliif 1 2 jecha irraa wanta times determinant of eenyu barbaanna jechuudha. Amma first rowdhaatii fi second column maal goona irra sararraa jechuudha. Bifa kanaatiin sana booda maatriksii sagam tafa 4 6 sana booda 7 akkasuma immoo 9 tafa jechuudha. Inni kun immoo maadha 1 2 gaafa fudhannu jechuudha. First row fi second column gaafa keessaatti balleessinu jechuudha. Plus goone tama immoo A13. A13 jechuun immoo second dimension A13 jechuun that is positive 3 times negative 1 the power of 1 plus 3 times determinant isa kamiin jechuudha. Amma first column fi third column keessaatti baasna jechuudha bifa kanaati. Kanaafuu maadha 4 5 7 8 kan jedhutu nu hafaa jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti 1 times iddoo kanatti negative 1 the power of 1 plus 1 jechuun that is positive 1 dhufti times iddoo kanatti immoo ishii kana determinantii kana nu barbaannu gaa 5 times 9 that is 45 minus 8 times 6 that is 48 taati jechuudha. Ishiin kuni plus iddoo kanatti immoo kun 2 times negative 1 the power of 1 plus 3 jechuun that is negative 1 ta'a times iddoo kanatti immoo gaa kuni 4 times 9 that is 36 minus 7 times 6 immoo meeqa ta'a jechuudha. That is 42 taati jechuudha. Plus 3 times negative 1 the power of 1 plus 4 jechuun 1 plus 3 jechuun 4 ta'a. Negative 1 the power of 4 that is positive 1 times iddoo kanatti immoo gaanni kun immoo maal ta'a? 4 times 8 that is 32 minus 7 times 5 that is 35. Bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda gaazii equals to kuni 1 times 1 that is 1 times iddoo kanatti 45 minus 48 gaafa jennu meeqa ta'a? Negative 3 taati plus 2 times negative 1 meeqa ta'a? That is negative 2 times 36 minus 42 jechuun immoo meeqa ta'a? That is negative 60 taati jechuudha. Plus 3 times iddoo kanatti immoo 32 minus 35 jechuun immoo meeqa ta'a? Negative 3 taati jechuudha iddoo kanatti. So is equals to kuni gaasitti maal ta'a jechuudha? 1 times negative 3 that is negative 3 iddoo kanatti immoo negative 2 times negative 6 that is positive 12. Iddoo kanatti immoo 3 times negative 3 that is negative 9 ta'a. So kuni gaasirratti negative 3 plus 12 that is positive 9 minus 9 0 ta'a jechuudha. So determinantiin maatriksii kanaa jechuudha kan iddoo kanatti nuu kenname kana gaafa using the cofactor expansion along the first row dhaatiin gaafa barbaannu meeqa arganna jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Determinantiin maatriksii kana jechuudha. Determinantiin maatriksii kana 0 ta'a jechuudha. So determinant of 3 by 3 maatriksii bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Meeqa amma asirra dhaabannee
exercise 4.3 kanaatiif immoo haa hojjennu. Exercise 4.3 kanarratti maatriksiin kun nu kennameera. Maal jedhee then compute the determinant of A using the cofactor expansion along the first row nuun jedhe. First row dhaatiin asirratti egaa using the cofactor expansion along the first row yoo nuun jedhe jechuudha. Qormaata tiraansirratti yoo ta'e rakkina hin qabu. Qormaata kilaasii keessatti garuu yoo jedhe seera isaa eegdanii hojjechuun sinirra jiraata akka nama hojjedhu kanatti. So determinant of A jechuun egaa determinant of A is equals to maal ta'a gama iddoo kanatti this A11 times C11 plus A12 times C12 plus akkasuma immoo A13 times C13 ta'a jechuudha. Kana jechuun egaa iddoo kanatti akka definition isaa kanarratti keenyatti jechuudha iddoo kanatti. It is the cofactor expansion determinant along the first row kan nuti jennu jechuudha. So erga bifa kanaatiin barreeffannee booda egaa iddoo kanatti A11 jechuun asirraati meeqadha? That is 2 jechuudha. Times cofactor 11 jechuun immoo egaa negative 1 the power of 1 plus 1 times determinant of eenyu faanadhaan akka wal qixxaatu first column fi second column first column fi first row keessaati balleessina jechuudha. Sana booda kanaafuu maadha 5 6 4 1 dha jechuudha. Iddoo kanatti isinii irra deddeebi'uu akka hin irraanfanne akka kanaatti jechuudha. Maaliif akka hin dogoggorretti jechuudha. Ta'uu baanaan dogoggoruu dandeessu waan ta'eef. Sana booda plus inni kan biraan immoo itti aansinii maal goona A12. A12 ni gaasirratti positive 7 kanadha jechuudha. Times sana booda immoo negative 1 the power of 1 plus 2 goona times determinant eenyu faana baay'isna jechuudha. Amma first row dhaatii fi second column keessaa balleessina jechuudha. First row second column. Kanaafuu maadha 3 6 7 1 tafaa jechuudha. Sana booda plus ammoo itti aansinii immoo maal goona A13 seddoo kana jechuudha times C13 goona jechuudha. So A13 keenya meeqadha asirratti? That is positive 9 times negative 1 the power of 1 plus 3 times ammoo determinant isaa jechuudha. Determinantiin immoo egaa first row dhaatii fi third column keessaa balleessina jechuudha. Kana sana booda determinant isaa fi barbaadna jechuudha. Meeqa tafe? That is 3 5 7 4 tafe jechuudha. So isa kanaatiif maal barbaadna? Amma determinantii barbaadna jechuudha. So asirratti egaa kuni is equals to 2 times isheen kuni negative 1 the power of 1 plus 1 in 2 taati waan ta'eef that is positive 1 ta'a jechuudha. Times determinant ishee kana immoo gaafa barbaadnu 5 minus 4 times 6 jechuun 24 taati jechuudha. Iddoo kanatti kuni sana booda plus iddoo kanatti immoo kuni 7 times negative 1 the power of 1 plus 3 jechuun 1 plus 2 jechuun 3 ta'a. That is negative 1 nu kenna jechuudha. Times iddoo kanatti immoo kun immoo gaafa barbaadnu determinant isaa 3 minus kun immoo gaafa walitti baay'isu 42 taati jechuudha. Plus 9 times kun immoo maal ta'a negative 1 the power of 4 taati miti kun neutral that is positive 1 taati times isheen kun immoo gaafa wanti si hojjennu isheen kun 4 dha 3 times 4 that is 12 minus 7 times 5 immoo meeqadha 35 taati jechuudha. Sana booda egaa kuni 2 times 1 in 2 taati times 5 minus 24 meeqa ta'a that is negative 19 plus iddoo kanatti 7 times negative 1 meeqa ta'a that is negative 7 times iddoo kanatti immoo 3 minus 42 inni immoo meeqa ta'a negative 39 taati jechuudha isheen kuni. Sana booda plus 9 times 1 inni 9 ta'a times 12 minus 35 inni immoo meeqa dhufte jechuudha. That is positive 3 positive negative 23 taati jechuudha. Sana booda egaa kana gaafa walitti hojjennu meeqa taate jechuudha. It's about 28 argannaa jechuudha iddoo kanatti. Kana gaafa walitti baay'isanii wanta walitti hidhatanii wanta walirraatii hir'atu immoo gaafa walirraatii hir'isanii poozitiiva 28 argannaa jechuudha. So kana bifa kanaatiin yoo ilaalle inni kan biraan immoo theorem 4.1 irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Asirratti amma inni nuti gara olitti ilaalle kuni cofactor expansion along the first row qofadha. First row irratti gaafa expansion goonu jechuudha. Garuu determinant yoo barbaanne nuti first row irratti expansion gochuu dandeenya, second row irratti third row irratti gochuu dandeenya yookaan immoo first column, second column, third column irratti gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu theorem 4.1 irratti immoo isa walitti ilaalla jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Let A is equals to 3 by 3 matrix of square matrix of order 3 yoo ta'e jechuudha. Then the determinant of A can be expressed as a cofactor expansion along any row of A.
Asirratti along any row-dhaatiin ibsuun ni danda'ama jechuudha. Determinant of matrix A kana. Asirratti fakkeenyaatiif that is determinant of A is equals to AI1. Iddoo kanatti AI1 times CI1 plus AI2 times CI2 plus AI3 times CI3 iddoo kanatti jechuudha. Kana jechuun isheen kuni ayin kuni rawudha miti kan isheen agarsiistu. Rawu kamirrattiyyuu fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Rawun keenya asirratti gaa 1 2 3 ta'uu danda'a jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee kitaabni keessan maaliif akkanatti gadi wanti godhin beeku malee kolomanii barbaadnetis immoo jijjiiruu dandeenya. Kana jechuun iddoo kanatti kolomanii keenyas jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. First kolomanii faan, second kolomanii faan, third kolomanii faan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Ofii keessanitti cheeggachuu dandeessu isaa. Mee iddoo kanatti gaa amma gaa kolomanii barbaadnetti maal gochuu dandeenya neerra rawu barbaadne irratti expansion isaa hojjechuu dandeenya neerra. Mee example ilaatiin waan ilaalu example 3 kitaaba keessan irraatiin fudhe let A is equals to bifa kanaatiin nuu kenname jira. Then find the determinant of A using the cofactor expansion along the 3 rows of A nuun jedhe. Kana jechuun first row irratti, second row irratti, third row irratti akka nuti hojjennu barbaade jechuudha asirratti. So first row irratti kana dura hojjenneerra example 1 irratti jechuudha iddoo kanatti maaliif gaafiin keenya wal fakkaataadhuma waan ta'eef jechuudha. First row irratti iddoo kanatti hojjenneerra. Kanaaf yeroo deebi'uun nun barbaachisu jechuudha. First row irraatiin gaafa hojjenne meeqa finne iddoo kanatti determinantiin keenya 0 dhufe. Ammas second row gaafa fayyadamne hojjennus determinantiin keenya 0 ta'uu qaba. Third row gaafa fayyadamnus determinantiin keenya 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu determinantiin gaafa barbaannu ani wanta biraa fide barataan biraa immoo wanta biraa fiduu danda'u. Determinantiin maatriksii tokko yeroo kamiyyuu maadha wal fakkaataadha. That is unique dha jechuudha. Unique dha jechuudha. Yookaan immoo namni kamiyyuu hojjetuuti determinantiin kamiyyuu wal fakkaataadha. Kan biraa immoo rawu kamiyyuu fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti first rawu gaafa fayyadamne 0 finne determinant of A jechuudha. Iddoo kanatti determinant of A is equals to 0 finneerra. Example 1 irratti yeroo hojjenne jechuudha. Mee immoo using the second row iddoo kanatti second row fayyadamnee hojjennuti iddoo kanatti jechuudha. Second row fayyadamnee gaafa hojjennu determinantiin keenya 0 ta'uun irra jiraata jechuudha iddoo kanatti. So asirratti egaa A kanarraa kan jiru kana second row fayyadamnee hojjechuudhaatii fi determinant of A ni is equals to maal ta'a jechuudha. Amma second row jechuun egaa isa kanadha mitiire inni kun immoo elementoon isaa eenyudha jechuudha. A21 maaliif second row irra jira waan ta'eef times C21 plus A22 times C22 plus akkasuma immoo A23 C23 barbaanna jechuudha. Isaan kunis egaa qixxeetaa maal ta'uu qabu 0 ta'uu qabu jechuudha. Maaliif jalqaba irratti the first column the first row gaafa fayyadamnu 0 finneerra waan ta'eef jechuudha. 0 finne taanaan yookaan isa kana sirrii miti yookaan immoo isa jalqaba hojjennetu sirrii miti jechuudha. Walqixa miti taanaan dirqama walqixa ta'uu qaba waan ta'eef determinantiin maatriksii kamiyyuu walqixadha waan ta'eef. No determinantiin maatriksii tokko karaa barbaadayyuu hojjetamuuti walqixadha waan ta'eef jechuudha. So asirratti egaa determinantii kana asirratti A21 times C21 jechuun egaa A11 keenya that is 4 times C21 gaafa jennu immoo egaa negative 1 the power of 2 plus 1 times determinantii eenyu barbaanna jechuudha amma. Asirratti the second rowdhaati first kolomanii keessaatti balleessina jechuudha. Kana jechuun kan yeroo keessaatti badu kan nu hafumaadha. That is positive 2, 3, 8, 9 tafe jechuudha iddoo kanatti. Plus inni kan biraan A22. A22 keenya meeqa asirratti? That is positive 5 times negative 1 the power of 1 plus 2 taati jechuudha iddoo kanatti. No 2 iddoo kanatti sorry 2 plus 2. Sana booda times iddoo kanatti immoo gama maal goona jechuudha amma. Second kolomanii dhaatii fi second row keessaatti balleessina jechuudha. Kana jechuun kan lamaantu keessaatti bada jechuudha. Kan nuufumaadha 1, 3, 7, 9 dha jechuudha. Sana booda isa kana determinantii isa barbaanna jechuudha. Inni kan biraan A23. A23 keenya asirratti meeqadha? That is positive 6. Dokanatti positive 6 times negative 1 the power of meeqadha gama dokanatti 2, 3 jennee waan ta'eef 2 plus 3 times gooneetu maalidha gama dokanatti cofactor gaafa barbaannu jechuudha. 2, 3 kana keessaatti balleessina. The second row kana jechuun kana and the third row gaafa keessaatti badu maatriksiin nuuf 1 positive 2 7 8 tafa jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gama iddoo kanatti is equals to inni 4 times iddoo kanatti negative 1 the power of 2 plus 1 kan tu jennu kuni maal ta'a iddoo kanatti 2 plus 1 inni positive 3 ta'a. Negative 1 the power of 3 jechuun immoo negative 1 taati jechuudha. Times
iddoo kanatti immoo determinaantii kanaa gaafa barbaannu 2 times 9 that is 2 times 9 iddoo kanatti meeqa ta'a that is positive 18 minus 8 times 3 immoo meeqa ta'a 24 taati jechuudha iddoo kanatti plus iddoo kanatti immoo 5 times negative 1 the power of 2 plus 24 dha negative 1 the power of 4 immoo meeqa ta'a that is positive 1 taati times ishii kana immoo determinaantii ishii gaafa barbaannu 1 times 9 that is positive 9 minus 7 times 3 immoo meeqa ta'a 21 sana booda plus 6 times iddoo kanatti immoo negative 1 isheen kun negative 1 the power of 2 plus 3 that is positive 5 negative 1 times the power of 5 jechuun immoo negative 1 taati jechuudha iddoo kanatti times iddoo kanatti immoo determinaantii kana immoo gaafa barbaannu 1 times 8 that is 8 minus 7 times 2 that is 14 kana fakkaate jechuudha sana booda gaa 4 times negative 1 ini negative 4 ta'a times 18 minus 24 gaafa jennu that is negative 60 taati jechuudha iddoo kanatti sana booda plus 5 times 1 ini 5 dha times 9 minus 12 jechuun immoo gaa no 9 minus 21 jechuun immoo that is negative 12 arganna jechuudha inni kan biraan iddoo kanatti immoo 6 times negative 1 jechuun immoo gaa negative 6 dhufa jechuudha times 8 minus 14 jechuun immoo that is negative 6 dhufa jechuudha iddoo kanatti so is equals to negative 4 times negative 6 jechuun egaa positive 24 ta'a jechuudha 5 times 12 jechuun immoo negative 16 taati plus negative 6 times negative 6 immoo positive 36 ta'a jechuudha so 24 plus 36 gaafa 60 dha 60 minus 60 that is equals to 0 dha jechuudha amma gaa determinaantii saddoo kanatti maal finnee ture jalqaba irratti 0 finnee ture kana booda gaa amma any row irratti yoo expand goone jechuudha sana booda determinaantii nuti argannu maal jechuudha this is the same dha jechuudha yookaan immoo wal qixadha jechuudha kanaaf iyyuu cofactor no gaafa determinant of a given matrix gaafa barbaadnu jechuudha using cofactor expansion along any row barbaaduun ni danda'ama jechuudha row kan barbaadnu irratti jechuudha so kana bifa kanaatti yoo laalle inni kan biraan immoo using the third row immoo jennee ilaallu using the third row laatiin jechuudha yookaan immoo row isa sadaffaatiin innis maal ta'uu qaba 0 ta'uu qaba row isa sadaffaa jechuun immoo determinant of any is equals to maal ta'a jechuudha third row jechuun egaa amma isa kana fayyadamne jechuudha iddoo kanatti isaan kana fayyadamne isaan kana immoo gaafa fayyadamnu gaa maal jechuudha karaa biraatiin that is a31 times c31 plus a32 times c32 plus a33 times c33 ta'uu qaba jechuudha meeddoo kanatti matrix A keenya irra deebi'aa barreessuu deddeebinee barreeffachuu keenya irra that is positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 positive 5 positive 6 7 7 8 9 yeah 7 8 9 iddoo kanatti kun 6 dha yeah sana booda bifa kanaatiin barreeffadhe booda jechuudha iddoo kanatti amma gaa maatriksii keenya iddoo kanatti jechuudha determinaantii isaa barbaadudhaatii fi using the third row yoo fayyadamne jechuudha cofactor expansion using the third row kana gaa asirratti a31 jechuun ishii kana dhamtire sana booda gaa 7 times maal goona negative 1 the power of 3 plus 1 times the determinant of what asirraati 3 fi row sadaffaa fi kolomanii tokkoffaa keessa balleessina jechuudha kana jechuun kanaa fi kun keessaati badaa jechuudha first row no first third row and first column kanaafuu maal asirratti 2 3 akkasuma positive 5 positive 6 ta'a jechuudha sana booda plus erga goonee booda iddoo kanatti a32 jechuun immoo ishee kana dhamtire 8 times negative 1 the power of iddoo kanatti egaa a32 irra jirra waan ta'eef 3 plus 2 goona jechuudha times determinaantii isaa barbaaduudhaatiif yookaan immoo maayinari isa jennu sana jechuudha row sadaffaa fi kolomanii lammaffaa keessaa balleessina jechuudha kana jechuun kunii fi kun keessaati badaa jechuudha kanaafuu maal 1 4 3 positive 6 ta'a fayyee jechuudha iddoo kanatti sana booda plus jennee immoo maal goona jechuudha a33 jechuun immoo gaas keessatti ishii kana dhamtire a33 ni positive 9 times sana booda negative 1 the power of maal goona jechuudha amma
3 dha waan ta'eef iddoo kanatti 3 plus 3 goona jechuudha. Times goonitu gamma raawuu sadaffaa fi kolomanii sadaffaa keessaa balleessina jechuudha. Kuni lamaan keessaati booda jechuudha. Kanaaf eessan ammoo determinaantii isa barbaanna jechuudha. That is 1, 4, 2, 5 kan jedhu kanaatiif determinaantii isa barbaanna jechuudha. Qixxeetaa gaa masirratti kana gaafa barbaannu kun asitti irra jiru jechuudha. Sana booda gaama kana gaafa hojjechaa deemnu 7 times negative 1 the power of 3 plus 1 jechuuni 7 times negative 1 the power of positive 4 times that is positive 1 taate jechuudha. Times ishii kana immoo gaafa determinaantii isaa barbaannu gaa 2 times 6 that is 12 minus 5 times 3 immoo meeqadha? Positive 15 ta'a jechuudha. Sana booda plus 8 times iddoo kanatti immoo negative 1 times the power negative 1 the power of 3 plus 2 jechuuni 5 ta'a that is negative 1 dhufa jechuudha. Times iddoo kanatti immoo 1 times 6 dhufti minus 12 taate jechuudha isheen kun immoo. Sana booda plus iddoo kanatti immoo kuni 9 times negative 1 the power of 60 times that is positive 1 times iddoo kanatti immoo kana immoo gaafa determinaantii hojjetudha 1 times 5 minus 4 times 2 that is 80 taate. Sana booda kun qixxeeta 7 times 1 7 ta'a times 12 minus 15 jechuun immoo gaa negative 3 taati jechuudha miti isheen kun. Sana booda plus 8 times negative 1 meeqa negative 80 taati times 6 minus 12 immoo meeqa negative 6. Sana booda plus 9 times 1 9 dha times 5 minus 3 immoo meeqa negative 3 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa kuni 7 times negative 3 meeqa that is negative 21 iddoo kanatti immoo negative 8 times negative 4 negative 6 immoo meeqa positive 48 taati jechuudha. 9 times negative 3 immoo qixxeetaa meeqa that is negative 27 taati. So kana naa walitti daanu qixxeetaa 0 ta'a jechuudha. Amma galaala using the third rows gaafa fayyadamnu jechuudha. Akkasuma immoo using the second rows gaafa fayyadamnu akkasuma immoo using the first rows gaafa fayyadamnu jechuudha. Meeqa finne jechuudha? 0 finne jechuudha determinaantii kana. Kanaaf iyyuu gaama determinaantii gaafa barbaannu jechuudha using cofactor expansion along any row fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Along what? Along any row fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Can be expressed that a cofactor expansion along any row of A. Row A sanarratti jechuudha. Any row fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma immoo any column fayyadamuun ni danda'ama. Any column barbaanne jechuudha. Okay. Inni kan biraan iddoo kanatti note jedhee kan kitaabni keenya nu kaa'ee jechuudha. Let A is equals to Aij n by n matrix square matrix yoo ta'e jechuudha of order n. The expression negative 1 the power of I plus j in the expression of the determinant determine the algebraic sign in the position I comma j. Asirratti cofactorii keessa kan jiru ture miti kun negative 1 the power of I plus j kan jedhu kun jechuudha. So determinant keessa illee ni dhufa. Inni immoo kan inni multeessu maadha? Algebraic sign isaa jechuudha. Position isa kam irratti? I comma j irratti. Of square matrix of order n this signs form a checkboard of plus minus that has positive in the 1,1 position irratti jechuudha. The pattern for n is equals to 2 dhaa fi n is equals to 3 irratti akka kanaatti nu kenname jira. Orderiin isaa lamannaa ta'u akkasuma immoo orderiin isaa sadiinnaa ta'u jechuudha. Kan akkamittiin keenyaa hojjetani ilaala iddoo kanatti kuni 1 dha miti kun 1 kun negative 1 the power of 1 plus 1 ni 2 dha. Negative 1 the power of 2 immoo meeqa ta'a? That is positive akka inni ta'u jechuudha. Iddoo kanatti immoo negative. Sana booda egaa 3 by 3 gaafa ta'u immoo positive negative positive negative positive negative. 4 by 4 immoo ta'u jechuudha. Amma iddoo kanatti n is equals to 4 immoo ta'u jechuudha. That is positive negative positive negative ta'a jechuudha. Iddoo kanatti gaafa dhufnu negative jennee kaana positive negative positive. Itti aanee immoo iddoo kanatti positive negative positive negative ta'a jechuudha bifa kanaatti. Kana jechuun iddoo kanatti ilaala. Ishee kana jechuun maal jechuudha? 1 dha. Kanaaf iyyuu iddoon kun immoo maalidha? Iddoon kun immoo maalidha? Isheen kun immoo jechuudha. That is 1 4 1 no 2 1 dha miti 2 1 irratti immoo 2 plus 1 ni 3 dha waan ta'eef that negative 1 the power of 3 immoo negative akka inni ta'u jechuudha. So kuni saayinicha kan nutti agarsiisu jechuudha. Inni kun egaa xiqqoo ishee hin salphisa. Maaliif isa kana jiru hunda barreessuun isaa nama jibbisiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Mee fakkeenyaatti immoo ilaalla. Inni kan biraan in determining the determinant of square matrix fi determinant isa gaafa barbaannu jechuudha. By cofactor expansion along the row
The best strategy is to use a cofactor expansion along the row with a larger number of zero. Asirratti egaa inni sirriin jechuudha yookaan immoo inni nuti karaa gabaabaa ta'e jennee fudhannu gaafa determinaantii barbaannu jechuudha. Cofactor expansionii row isa 0 baay'ee qabu irratti yoo fudhanne jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti ilaallu compute the determinant of the matrix nuun jedha asirratti. Row kana fayyadamee row sana fayyadamee nuun hin jedhamne jechuudha asirratti. So yeroo kan akka kanaatti nuu kennamu kana maal goona jechuudha amma row 0 baay'ee qabu barbaanna. Asirratti kun 0 qabu kun immoo 0 lama qaba kun tokko qaba. Kanaafiyyuu inni kun maal jechuudha rawunni kun 0 baay'ee qaba. Raw isa 0 baay'ee qabu kana akka maalitti fudhanna jechuudha cofactor expansion along that row barbaanna jechuudha amma determinantii keenya. Sababiin isaa maaliifidha kuni asirratti 0 dhaatiin gati baay'atu 0 times yookaan immoo cofactor gaafa barbaannu akkam ture. No determinantii jechuudha determinant of A. Fakkeenyaatiif along the first row barbaanna hoote A11 times C11 akkasuma plus A12 times C12 plus A13 C13 ture. This is the first row irratti barbaannu ta'e yookaan immoo along the second row yoo ta'e immoo jechuudha A21 times C21 plus A22 times C22 plus A23 times C23 barbaanna miti asirratti jechuudha. So iddoo kanatti galaala A21 A22 A23 jira itti baay'achaa jira. Kana jechuun isaan kun 0 ta'an jechuuni wanti nuti compute goonu cofactor isaa compute gochuudhaatiif dirqama hin qabnu jechuudha. Maaliif kun any number times 0 gaaf goonu 0 ta'a wanti ta'eef. Kanaaf iyyuu raw isa 0 baay'ee qabu maal goona jechuudha ni filanna jechuudha. Asirratti gamma kan 0 baay'ee qabu isa kanadha jechuudha. Kan barbaanne yoo filanne deebiinsaa wal qixa dhufaa isiniin jedheera deebiinsaa jechuudha. Deebiinsaa wal qixa dhufuu qaba garuu akka nu salphatuudhaatiif kan 0 baay'ee qabu filanna jechuudha. So asirratti gaa determinant of A kun jechuudha determinant of A ni is equals to ammaga along the second row dha jechuudha kan filan. Along the second row jechuun egaa maal ta'a A21 times C21 plus akkasuma immoo A22 times C22 plus akkasuma immoo A23 times C23 goona jechuudha asirratti. Kuni along the second row gaafa fayyadamne determinantii barbaanna jechuudha. Sana booda egaa A21 keenya asirratti meeqadha 12 times C11 jechuun immoo gamma asirratti C11 jechuuni C21 jechuuni raw lammaffaa fi kolomanii tokkoffaa maal godhedha keessaatti balleessine warraafee barbaanna jechuudha. Sana booda gaanni kan biraan immoo gamma asirratti kan nuti fayyadamaa jiru second row irra kan jirrudha miti. Second row irratti gaafa checkboard gaafa fudhannu jechuudha. Donkun plus negative plus donkun maal ture negative ture plus negative positive negative positive ture jechuudha wanti hin kenni. So iddoo kanatti gamma kuni ishii kanarra kan jirtu fudhanne waan ta'eef that is negative akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Times goonitu gamma maatriksii keenya immoo determinant isaa barbaanna jechuudha saafisan 2 1 11 0 kan jedhuutiif jechuudha. Sana booda itti xaana jiru maala positive adamti iddoo kan plus gashina plus A22 ni gaasarratti 0 dha times asirratti gamma C iddoo kanatti kana yoo determinant inni barreessuu baanne rakkina hin qabu. Iddoo kanatti C22 jennu barreessinu maaliif 0 times any number 0 ta'a wantidha. Inni kan biraan plus iddoo kanatti immoo egaa inni xaana jiru maala plus ta'a haree iddoo kanatti negative ta'a iddoo kanatti jechuudha. Maaliif checkboard keenya keessa jira wantidha. Sana booda 0 times C2 3 ta'a jechuudha. So isaan kun lama maal ta'an jechuudha 0 ta'anii jechuudha iddoo kanatti kunis jechuudha. Kan nuti hojjennu negative 12 times ishii kana qofaa taati jechuudha. Ishiin kun immoo 2 times 0 that is 0 minus 1 times 11 taati jechuudha. Is equals to negative 12 times negative 11 walitti baay'isne keenya jechuudha iddoo kanatti. Sana booda deebiisaa walitti baay'istanii koomentii jalatti na barreessitu jechuudha. Yookaan immoo ofii keessanitti barreessanii dhiisuu dandeessu jechuudha. So isa kana egaa determinantii bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Determinantii gaafa barbaadnu gamaadha isa 0 baay'ee qabu kolomanii isaa ta'uutti irraa fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedhe. Inni kan biraan mee fakkeenyaatiif asirratti kitaaba keessan irratti kan hin kaasne ani isinitti agarsiisu iddoo kanatti jechuudha. Kolomanii barbaadan fayyadamuu dandeessu isiniin jedhe. Fakkeenyaatiif kolomanii kana fayyadamaan kolomanii kana fayyadamee amma kolomanii expansionii fayyadamee taniin hojjedha jechuudha. Sana booda egaa determinant of iddoo kanatti kan akka laarii biraa yoon fayyadame determinant of A otoon barbaade jechuudha is equals to maal ta'a jechuudha gamma
iddoo kanatti ani kolomanii sadaffaa kana waan an fayyadameedhaatiif jechuudha. Maal ta'a jechuudha gama iddoo sanatti z equals to A13 times C13 plus akkasuma immoo amma gashiin kana immoo fayyadamame ture A23 times C23 plus akkasuma immoo A33 times C33 fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Sana booda gaasirratti A13 keenya meeqadha iddoo kanatti? That is 1dha. Ishii kana jechuudha. A13 fayyadamne waan ta'eef sana booda ifama. Sana booda A13 keenya 0dha times C13 jechuun immoo iddoo kanatti C13. C13 kan nuti jennu iddoo kana jirra waan ta'eef fi inni kun maal? That is positive iddoo kanatti jechuudha. Checkboard keenya irratti jechuudha. Sana booda egaa ishii kana keessaatti balleessinaa jechuudha akkasitti. Sana booda isheen maal taati? 12, 11 sana booda immoo negative 5, 0 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti 12 iddoo kanatti negative 5 isheen kun 0 isheen kun immoo 11 jechuudha. Plus sana booda A23. A23 keenya iddoo kanatti meeqadha? That is ishii kana dhamiti isheen kun 0dha jechuudha isheen immoo. Kanaaf iyyuu 0 times C23 maaliif C23 kana barreessuun nu barbaachisu plus iddoo kanatti immoo iddoo kanatti iddoo kanatti checkboard keenya irratti maal ta'uu qaba ture? Iddoon kun negatiifadha. Sababiin isaa maalifidha? Iddoo kanatti kun negatiifa waan ta'eef jechuudha checkboard keenya irratti. Sana booda inni kan biraan iddoo kanatti checkboard keenya irratti positiifa isheen kuni. Sana booda plus iddoo kanatti egaa A33 keenya maalidha? That is 0. 0 times C33. Sana booda kun lamaan taa'u maal ta'a? 0 ta'a jechuudha iddoo kanatti kun. Kun erga 0 ta'eeti is equals to iddoo kanatti A11 kuni that is 1 ture sorry. Dogoggora baay'iseera. 1 ture. Sababiin isaa maal fedha? Iddoo kanatti kun tokko turte waan ta'eef jechuudha isheen kunala. Then ishee tokko dabarreeffannee booda jechuudha. Amma 1 times iddoo kanatti kana gaafa determinaantis barbaadnu 12 times 11 minus 5 times 0 that is 0 is equals to 1 times 12 times 11 ita is equals to 12 times 11 ita jechuudha. Kana deebisaa barreeffachuu walitti baay'isuu dandeessu jechuudha. Kana booda isa kana faana wal qixxaatee wal qixxaanire. Kun asirratti negative times negative positive ta'a waan ta'eef 12 times 11 ita sana booda walitti baay'istanii keessu jechuudha iddoo kanatti kana. So kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu kitaaba keessan irratti raw yookaan immoo raw expansionii qofa fudhatee isinitti agarsiisa. Ani immoo dabalee maal isinitti agarsiisa jechuudha. Column expansion illee gochuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan kanas fudhachuu dandeessu, yoo barbaadan kanas fudhachuu dandeessu jechuudha. Garuu maadha kan zeeroon itti baay'atu yoo fudhattanii irra isinii salphataa jechuudha. So bifa kanaatiin barbaaduu dandeenya. Inni kan biraan exercise 4.4 immoo walitti ilaalu. Exercise 4.4 asirratti maalidha? Let A is equals to bifa kanaatiin nu kenname jira. Then compute the determinant of A using a cofactor expansion along the 3 rows jedha. Row sadan saarra kan jiran fayyadameeti sana booda maal barbaadinu jedhe asirratti determinaantii isaa akka nuti barbaadnu jechuudha. So anas keessatti tokko qofaa barbaadu isin immoo warra hafe lamaanitiin barbaaddanii laaltu jechuudha. Sana booda gaamman asirratti isa kana fayyadamee alaalu asirratti jechuudha. The first row asirratti otoo callisee nama determinaantii barbaadinu jedhee ta'e sila isa kamiin fudhachuu qabna ture kan 0 baay'ee qabu inni immoo meeqa ture isa kanaa jechuudha. Garuu asirratti raw sadan saayuu fayyadame waan nuun jedhidhaatii fi all the 3 rows kanaatiifis hojjechuun isa dirqamadha. Ani gaamma isa kana qofaan hojjedha isin immoo isaafii hojjettu jechuudha. Using the first row. Using the first row. Using the first row gaafa fayyadamnu jechuudha asirratti gaa determinant of A is equals to maal ta'a? Determinant of A is equals to A11 times C11 plus A12 times C12 plus A13 times C13 ta'a jechuudha. So determinant of A keenya gaa asirratti determinant of A is equals to asirratti gaa A11 gatiin jedhee A11 keenya meeqadha? Tokko kanadha jechuudha. 1 times gooneetu C11 irratti gaama checkboardiin keenya akkas ture plus minus plus minus plus iddoo kanatti plus minus minus plus ture jechuudha bifa kanaati. Sana booda gaama kuni the first row first column irra jira waan ta'eef that is positive. Sana booda times gooneetu iddoo kanatti ishii kana bichaa keessaatti balleessu that is 5 2 4 1 tafe jechuudha iddoo kanatti plus iddoo kanatti immoo inni lammaffaa jiru maala minusidha.
Kanaafiyyuu minus goona jechuudha. Iddoo kanatti sana booda iddoo kanatti second yookaan immoo A12 keenya meeqa 7. 7 times gooneeti sana booda ishii kana maal goona jechuudha. Keessaatti balleessina. Kana jechuun first rowdhaatiif second column jechuudha. Ishii kana akkasitti keessa balleessina. Sana booda kanaaf immoo barreeffannaa jechuudha. Kanaafuu meeqadha 0 2 negative 1 positive 1 jechuudha. Sana booda inni sadaffaarra jiru maadha positive dha jechuudha iddoo kanatti. Akkuma asirratti argitan kana booda 2 times gooneetama immoo maalan godha jechuudha amma the first rowdhaatiif third row no third column keessa balleessa jechuudha. Kana lamaan keessaatti balleessa warra haftee immoo barreeffadha jechuudha. 0 5 negative 1 positive 4 ta'a jechuudha. So kana gaafa hojjedhu gaa 1 times iddoo kanatti kana gaafa determinant isa barbaadu 5 times 1 that is 5 minus 4 times 4 times 2 that is 8 minus 7 times iddoo kanatti immoo 0 times 1 that is 0 minus negative 1 times 2 that is negative 2 taati jechuudha kuni. Sana booda plus 2 times iddoo kanatti immoo 0 times 4 that is 0 minus negative 1 times positive 5 that is negative 5. Sana booda gaa kun qixxeetaa maal ta'a jechuudha 1 times 5 minus 18 that is negative 3 minus 7 times 0 minus iddoo kanatti kun kana qaba 0 minus of minus 2 jechuun positive 2 taati. Sana booda plus iddoon kun immoo 2 times 0 minus of minus 5 jechuun immoo that is positive 5 ta'a jechuudha. Sana booda kana gaafa hojjennu kun negative 3 dhufti kun negative 14 dhufa kun immoo positive 10 ta'a jechuudha. Is equals to kana jechuun egaa kun lama innaa walitti dabalu negative 17 plus positive 10 gaafa jennu immoo negative 7 ta'a jechuudha. So determinantiin egaa kan isa kanaa gaafa barbaadnu jechuudha negative 7 dhufa jechuudha. Using the first row. The second row gaafa barbaadan negative 7 dhufuu qaba. The third row gaafa barbaadan negative 7 dhufuu qaba jechuudha. Isa kana immoo ofii keessaniiti check gochuu ni dandeessu jechuudha. Check gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan kan nuti asirratti walitti ilaallu jechuudha. Exercise kichima keessaati jechuudha. Gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru walitti ilaallu. Maal jedhaa asirratti compute the determinant of each of the following matrices using cofactor expansion nuun jedhe asirratti. Cofactor expansion fayyadamiiti determinant isa barbaadii nuun jedhe. So asirratti gaa amma first row fayyadamii second row fayyadamii yookaan immoo third row yookaan immoo row hundasaa fayyadamii waan nuun jedhamneedhaaf jechuudha. Amma maal goona jechuudha nuti kan 0 baay'ee qabu barbaannaa jechuudha. Fakkeenyaatiif determinantii irra jiru kanaa barbaadu. Determinant of B. Determinant of B kana barbaaduudhaatiif gamma kan 0 baay'ee qabuun barbaadaa jechuudha. Kuni 0 tokko qaba, kun homaayyuu hin qabu, kun immoo tokko qaba. Yookaan immoo kanan fayyadamuu qaba jechuudha ammas keessatti. Kanaaf using the third row fayyadamuu taasirrattanii third row calliseenuma jechuudha akkasumatti. So determinant of B jechuun egaa maal jechuudha asirratti third row fayyadame jechuun isa kana fayyadama jechuudha miti. Kanaaf element isheen kun maala that is A31 jechuudha. Kanaaf times C31 an godha jechuudha plus A32 no A32 times C32 plus A33 times C33 hojjedhaa jechuudha asirratti. Kana booda qixxeeta A31 in keenya A31 in keenya asirratti maala that is positive 1 times. Asirratti gaa check board keenya yeroo kaasnu iddoon kun positive negative positive negative positive negative iddoon kun positive negative positive ta'a. So asirratti gaa isheen kun maala check board keenya irratti positive gaa positive asii fudhannaa jechuudha times amma gaa third row dhaatiif first column keessaa balleessaa jechuudha. First column and the third row. Sana booda san gaafa keessaatti balleessu 1 0 negative 2 positive 2 taafti jechuudha iddoo kanatti plus. Akkasuma immoo iddoo kanatti immoo gaa check board keenya irraati iddoo kanatti maaltu jira that is negative ashin kaa jechuudha. Sana booda gaama 3 iddoo kanatti 0 ishii kanan fudhadha 0 times iddoo kanatti gaa kana matrixicha barreesses dhiises gatiin qabu jechuudha. Sana booda ishii kana keessaatti balleessuudha miti asirratti. Iddoo kanatti 3 yookaan immoo cofactor of 3 2 kana barbaaduudhaatii fi the third row and the second column keessaatti balleessina jechuudha. Kanaafuu maadha 2 0 positive 3 positive 2 taate jechuudha. Iddoo kanatti akkasuma plus iddoo kanatti kun positive waan ta'eef sana booda iddoo kanatti immoo A33 barreessina jechuudha. A33 keenya immoo meeqa that is positive 2 times
sana booda immoo ishee kana keessaati balleessuudha jechuudha akkasitti kanaafuu maala 2 1 positive 3 negative 2 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaasheen kun maal taate asitti 0 taati maaliif 0 times any number waan ta'eef sana booda 1 times ishee kana gaafa determinant ishee barbaadu 1 times 2 that is 2 minus 2 times 0 that is 0 minus kuni 0 ta'eera sana booda plus 2 times iddoo kanatti immoo kun immoo jechuudha kana gaafa determinant ishee barbaadu 2 times negative 2 that is negative 4 minus 3 times 1 that is positive 3 negative 3 is equals to 1 times 2 gaafa goonu that is positive 2 kuni badeera minus no plus 2 times negative 4 minus 3 jechuun immoo negative 7 taate jechuudha sana booda 2 minus isheen kun gaafa walitti baay'isnu negative 14 taati qixxeeta negative 12 ta'a jechuudha iddoo kanatti kan nuti argannu jechuudha. Asirratti egaa maatriksii kanaatiif jechuudha determinaantii akka barbaadnu rawu kamiyyuu fayyadamaa jechuudha. Rawu kamiyyuu fayyadamtanii determinaantii nuti numarratti argannu negaativa 12 ta'a jechuudha. Negaativa 12 ta'a jechuudha. Rawu isa kaan immoo ofii keessanitti fayyadamtanii check gochuu dandeessu. Garuu asirratti rawu kana fayyadami sana fayyadami waan nun jenneef jechuudha. Rawu kan barbaadne fayyadamuu dandeenya. Garuu yeroo fayyadamnu kan 0 baay'ee qabu yoo fayyadamne gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin kana negaativa 12 ta'a jechuudha determinaantiin isaa. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaa mootoo ilaalle jechuudha. Maal jedha? Find the determinant of each of the following matrices jedha asirratti. Maatriksii isaan kanaatii fi determinaantii isaa kan nuti barbaannudha jechuudha kan nuti gaafatamne. So asirratti A irra kan jiru kana isiniif hojjedhaani isin immoo B fi C irra kan jiru ofii keessaniiti hojjettu jechuudha. So A irra kan jiru kana hojjechuudhaatii fi determinant of A irra kan jiru kana jechuudha. Amma gaa asirratti rawu kana fayyadam kolomanii sana fayyadam wanti waan nun jedhame waan hin jirredhaati jechuudha. Rawu 0 baay'ee qabu barbaadannaa jechuudha. Kanaafiyyuu ilaala inni kun 2 qaba inni kun 2 qaba inni kun 2 qaba. Kanaafiyyuu suma jalqaba irra jiru kanaaf fudhadhu. Sana booda determinant of A jechuun egaa equals to maal ta'a A11 times C11 plus A12 times C12 plus A13 times C13 goona jechuudha. Kuni using the first row expansion gaafan fayyadamu jechuudha. So A11 in keenya 1 dha times asirratti egaa checkboard keenya gaafa kaasnu plus minus plus minus plus minus plus minus plus ture jechuudha. So iddoo kanatti egaa isheen kun plus taate jechuudha times C11 gaafa jennu immoo jechuudha first column dhaatii fi first row keessaa balleessina jechuudha that is negative 2 0 0 4 dha jechuudha. Iddoo kanatti sana booda inni lammaffaa jiru minus dha A12 keenya 0 times C12 plus inni tan laffaa jiru plus C12 dha jechuudha A13 keenya maal 0 times C33 isheen kun lamaan maal taati 0 taati maaliif 0 times any number 0 dha wanta inni kun immoo maal ta'a 1 times sana booda ishee kana gaafa determinant ishee barbaadu negative 2 times 4 taati jechuudha isheen kun minus 0 times 0 immoo 0 dha jechuudha. Iddoo kanatti sana booda 1 times iddoo kanatti kuni negative 2 times 4 negative 8 dha jechuudha is equals to negative 8 ta'a jechuudha. Inni kun determinantiin isaa kanaafiyyuu gaa isinis karaa kamiyyuu hojjettan jechuudha determinantiin maatriksii kana negative 8 dhufuun irra jiraata jechuudha. Negative 8 dhufuun irra jiraata jechuudha. Sana booda isin immoo B fi C irra kan jiru ofii keessanitti hojjechuu dandeessu. Kana bifa salphaatiin maatriksii akkamitti akka barbaannu viidiyoo keenyatti irratti immoo waliin ilaaluun ni danda'ama. Inni kun amma fakkeenyaa asirratti gaafa ilaaltanii diagonal maatriksiidha. Diagonal maatriksiidhaatii fi gaafa maatriksii isaa barbaannu maal gochuu gaafa determinantii isaa barbaannu isaan kana walitti baay'isuun ni danda'ama. Asirratti ilaala 1 times negative 2 times 4 negative 8 determinant isaa faana wal qixxaadha. Isa akkamitti akka barbaannu ni ilaalla. Asirrattis immoo jechuudha isa kana it is upper triangular matrix dha kun jechuudha. Upper triangular matrix kanaatiif illee maal gochuu dandeenya? Ishii kan akkasitti walitti baay'isne argachuu ni danda'ama jechuudha. Kan isa kanaallee determinantiin isaa negative 8 akka inni ta'u no negative 16 akka inni ta'u ofii keessaniitti check gochuun ni dandeessu jechuudha. So inni kun kana kanaatiin yoo ilaalle meenni kan biraan immoo gaddoo kanatti maatriksii bifa salphaatiin determinantii akkamitti akka barbaannu moo walitti ilaalu. We can also find the determinant of any matrix like this one jedha. Iddoo kanatti kana shortcut yoo jedheerra sini salphisaa iddoo kanatti shortcut 3x3 maatriksii tokkootiif jechuudha. Fakkeenyaatiif maatriksii wayii iddoo kanatti A, B, C, D, E, F, G, H,
I otoo ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf maatriksiin kun jira jenneeti hayyaan. Maatriksii kanaatiif determinaantii isaa barbaadu nuun jedha jechuudha. Maatriks A kanaatiif jechuudha. Maatriks A kanaatiif bifa shoort katiitiin determinaantii isaa barbaadu ni danda'ama. Isaas immoo maal goona? Kolomanii isa kanaa fi kolomanii isa kana irra deebinee barreessina. Asitti jechuudha. Fuuldura isaatti. Kana jechuun asitti A, B, G jennee akkasuma immoo B, C, H jennee iddoo kanatti E, sorry. Ishii kana bifa kanaatiin erga barreeffannee booda jechuudha. Irra deebinee ishii kana gidduudhaatiin ni balleessina. Ishii kana bifa kanaatiin erga barreeffannee booda jechuudha. Maal goona amma miilanaa? Wanta kana jechuudha asii gadee sararra miilan akka kanaatti jechuudha. Bifa kanaatiin akka inni kutee keessa darbutti jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Bifa kanaatiin si'a sadii sararraa jechuudha. Akkasuma immoo karaa kanas immoo bifa kanaatiin si'a sadii sararraa jechuudha. Iddoo kanatti akka kanaatti. Akkasuma immoo ishii kana akka kanaatti. Ishii kanas immoo akka kanaatti jechuudha. Inni kun asii oliidha xiyyisaa. Inni kun immoo asii gadiidha jechuudha xiyyisaa. Sana booda isaa kanaatiin poozitiif jennaani. Warra asii olii kanaatiin immoo negaatif jennaani jechuudha. Sana booda gaamma determinaantii maatriks A barbaaduudhaatiif jechuudha. Asirratti determinaant of A gaafa barbaadnu is equals to maal goona amma isa kana walitti baay'isna jalqaba. Warra asii gadii kana jechuudha. Kana jechuun A times E times I. I iddoo kana jechuudha wanta dhaab. Sana booda plus. Ammas warra asirratti plus jedhee kana jechuudha. Sana booda maal goona? B times F times what? Times G. Iddoo kanatti jechuudha. Plus goona jechuudha ammasii. Ammoo isaa kana jechuudha. C times B times H. Isaan kana walitti daanee booda hir'isuu gooneetu ammoo warraan asii olii kana jechuudha. Kana jechuun G times E times C. G times E times C plus ammoo isaan kana jechuudha. H F A plus ammoo isaan kana jechuudha. I B sana boodama B iddoo kanatti jechuudha. Isaan kana maal gochuudha jechuudha amma warra asii gadee kana walitti nidhaa warra asii olii kanas immoo walitti hidheetaniin walirraati hir'isaa jechuudha. Mee kana fakkeenyaatiin alaallu iddoo kamittidha yaa fakkeenyaatiif kan isa kanaa meeqa finne asitti determinaantii isa negaativa 12 finne mitire bifa ammaatiin isoo hojjenne meeqa dhufuu qaba jechuudha. Negaativa 12 dhufuu qaba jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu isaatiin haa hojjennume. Iddoo kanatti irra deebi'aa barreessu isaan kana lamaan jechuudha. Isaan kana lamaan asii gadi irra deebitee barreessa. Positive 2, positive 3, positive 1. Itti immoo 1, negative 2, 0 ta'a jechuudha. Sana booda maalaan godha amma akka sadii lakkoofsa sadii keessa akka darbutti asii olii akkatti sarara. Kana jechuudha. Itti immoo iddoo kanatti kun akkasitti mul'atuudhaatii fi asitti immoo kun bifa kanaatiin jechuudha. Kunis immoo bifa kanaatiin akkasitti jechuudha. Sadii ergan sararee booda mammoo asii gadi immoo sadiin sarara jechuudha. Ishii kanarras akkasitti sadii, ishii kanarras akkasitti sadii jechuudha. Sana booda erga akkasitti sararee booda isaan kun maal anneera poozitiifadha anneera. Isaan kana walitti daaneetu hir'isu isaan kun immoo negaatiifadha jechuudha. So iddoo kanatti isaan kana gaafa walitti baay'isnu 2 times negative 2 negative 4 times 8 times 2 gaafa goonu immoo meeqa ta'a? Negative 8 ta'a jechuudha. Pilaasan godha jechuudha amma asirratti. Sana booda ishii kanas immoo walitti baay'isaa jechuudha. 1 times 2 that is 2 times 1 that is positive 2 taati jechuudha. Positive 2. Sana booda ammas immoo pilaasan godha jechuudha. Ishii kanas immoo walitti baay'isaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo 6 times 3 18 ta'a. 18 times 0 ni 0 ta'a jechuudha. Inni immoo gatiin qabu plus 0. Sana booda isaan kana walitti nidhaa akka kanaatti. Sana booda immoo maayinees godhataniin isaan kana immoo walitti nidhaa jechuudha ammas iddoo kanatti. Akkuma garagaritti barreessan. Inni kun immoo asitti iddoo kanatti 0tiin baay'ateera waan ta'eef no 0 natti hin fakkaanne. Yaa 0. 0dha isheen kunis jechuudha. Sana booda kun akkasitti 0tiin baay'ateera waan ta'eef egaa 0 times any number 0 taate jechuudha. Sana booda plus isheen kunis immoo iddoo kanatti maal baay'ateeti 0dhaatiin baay'ateetti. Kanaafiyyuu 0 inni dhumaa kun immoo asitti 2 baay'isuu 3 iddoo kana 3 jira waan ta'eef 2 baay'isuu 3 inni meeqa ta'a poozitiifa 6 baay'isuu 1 gaafa jennu immoo poozitiifuma 6 dhufa jechuudha. Poozitiifa 6 ta'a jechuudha iddoo kanatti kun. Sana booda gaamma kana gaafa walitti daanu jechuudha. Ishii kana gaafa walitti daanu negative 8 plus 2 gaafa goonu jechuudha. Meeqa dhufti? Negative 6 dhufti. Negative 8 plus 2 jechuudha. Inni kun immoo minus 0 plus 0 0dha. Plus 6 plus 6 gaafa goonu plus 6 dhufti jechuudha iddoo kanatti. So negative 6 minus 6 taati is equals to negative 12 ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu isa jalqaba arganne faana maal ta'e jechuudha? Wal qixxaateera jechuudha. Kanaafiyyuu gaa bifa kanaatiinis hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Determinaantii maatriksii keenya tokko bifa kanaatiin barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Maal goona? Asii gadee kanaatti
asii gadee wanti goggona isaan poozitiifadha. Asii olee warri dibaman kun immoo jechuudha. Isaan immoo maala negaatiifadha jechuudha. Sana booda warra asii gadee kana walitti daana. Warra isaan kanas immoo walitti daanii sana booda isa kanarraatii isa kana hir'isnaa jechuudha salphaadhumatti. So bifa kanaatiin argachuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun egaa kana fakkaata viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti immoo jechuudha. Properties of determinants kan jedhu determinants of triangular matrix akkamitti akka barbaadu determinant of elementary operation akkamitti walitti dhufu akkasuma immoo determinant of product of matrices and determinant of transpose inni kan biraan immoo determinant of inverse of invertible matrix kan jedhu walittiin ilaalla jechuudha. Hagasituu warreen viidiyoo keenya isinitti tolee irraatii barachaa jirtan jechuudha. Hiriyoonni keessanis immoo akka irraatii fayyadamanidhaatii fi sheer gochuudhaatiin isaaniitiin gahan isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen yuutuubii keenyaatiif haaraa taatanii yuutuub chaanaalii keenya sabskiraayib godhaan isiniin jedha. Galatooma haga viidiyoo keenya paartii itti aanu paartii sadaffaa properties of determinant jedhu irratti haga wal arginutti waaqayyo isin faana ta'uun isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.